warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota YouTube chaanalii Jamaal Tube jalatti argamtan ilmaan Oromoo hundumti keessan bakka jirtanutti ragaan isin bira jiraatu siin jecha har'a akkaataa viidiyoo keessan irratti yeroo warra editingii Kain Masteridhaan gootan jechuudha. Warra editingii Kain Masteridhaan gootan akka intini isaa irraa balleessitanu jechuudha. Barreeffama fakkeenya Kain Masterii keessatti galeensi agarsiisa. Barreeffama gubbaa isaa irra jiru jechuudha. Akkamitti balleessina warra viidiyoo editingii gootan jechuudha. Amma fakkeenya kana ni agarsiisa. Ka gubbaa kana jechuudha. Ka gubbaa kana akkamitti balleessina, akkamitti irraa balleessuu dandeenya ka jedhuudha isin agarsiisa. Eshi kana jedhu kana jechuudha. Kana akkamitti balleeffanna irraa viidiyoo keenya irraa utuu viidiyoo kana gara YouTube ittiin fe'in jechuudha. Kana akkamitti balleessina warra jettaniif namoonni jechuudha kana jechuudha. Barreeffama gubbaa jiru kana akkamitti balleessina warra jettan isiniif hima. Nafaana turaa isiniin jedha. Aappii tokko jira. Aappicha isin agarsiisa. Gara aappichaatti sun hin dabarsinin dura immoo gara YouTube warra YouTube kan koo hin beekne jechuudha. Warra YouTube kiyya hin beekneef YouTube keessan keessanii seentanii eega YouTube keessan irra gubbaa seentanii booda gubbaa kana irratti bakka searchii kana irratti jechuudha. Asitti jechuudha. Maal jettanii barreessanii kuno Jamaalu Tube jettanii barreessanii Jamaalu Tube jettanii eega barreessanii booda kanatu isinii baha kanatti rukuttanii jechuudha. Fakkeenyaatti irra kutaanii haala kanaan isinii baha YouTubein kiyya jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Profaayilii gubbaa kanarra gadi rukuttanii haala kanaan yeroo gadi rukuttanii viidiyoon an gadhiise as jala viidiyoo baay'ee jira. Galtanii daawwachuu ni dandeessanii warreen haarawaan jechuudha. Namni haarawaan mallattoo subscribe jettu kana rukutuu hin irraanfatina ishee kana jechuudha. Ishee kana gara gurraachaatti jijjiirtanii fakkeenya subscribe godheera nama akkasitti haala kana eega gootanii kaatanii booda mallattoo bilbilaa fuuldura gara harka mirgaa keessaniin baati. Ishee kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii haala kana eega cuqaastanii kaatanii booda mallattoo gubbaarratti ol kan jettu irra keessanii viidiyoon an gadhiisu sekendii dhumaan isin qaqqabaa yeroo viidiyoo YouTube irratti fe'e jechuudha. Ishee qalama diimaa itti barreesse kan irratti yoo keessan isin qaqqaba jechuudha. Hamma gara viidiyoochaatti isin dabarsa gara aappichaatti. Aappicha eessarraa arganna yoo jettan Play Store keessa argattanii maal jettanii barreessitan seete watermark jettanii barreessitan Play Store keessatti jechuudha. Watermark jettanii barreessitanii Play Store keessa jechuudha. Play Store keessa eega seenne booda maal jennee barreessitana watermark utuu walitti hin butin mark jettanii eega barreessitanii booda mark jettanii remove jettanii remove eega barreessitanii kunoo asitti isinii baheera kunoo asitti jechuudha. Isa kana gubbaarra ni rukuttanii fakkeenyaan rukutaa ammaanii yeroon haala kanaa isinii bahee baay'ee isinii fidaa isin kan keessaa kan buufattanu kana buufattan jechuudha. Isa kana buufattan isa kana gad rukuttanii jechuudha. Nama waan buusee jiruuf open naan jedhaara. Isin install gootanii buufattanii achi open jettanii keessa seentan jechuudha. Amma fakkeenya keessa seenaanii keessa ni seenaa aappicha keessa jechuudha. Waan buufadhee qabuuf keessa seeneera haala kanaan isinii bana jechuudha. Haala kana yeroon isinii bane maal gootanii seetanii bakka viidiyoo keessan isin filachiisa. Viidiyoo kana daawwadhaatii share gochuu hin irraanfatina. Like jettanii nama jajjabeessuu ni isinaa yaa Oromoo. Hundumti keessan kana keessa isin filachiisa. Viidiyoo moo gaalarii barbaaddaa isin jedhaara. Kun asitti amma asitti jechuudha.
keessa isin agarsiisaara. Kana keessaa jechuudha isa gubbaarra ni filattanii select video kan jedhu kana achi booda remove watermark kan jedhu kana rukuttanii isa kana rukutanii mee faayilii eddee viidiyoon keessan jiru ni feetanii barbaaddu. Amma faayil kan jedhu kana seenaanii video achi booda faayil kan jedhu gubbaarra jechuudha. Eega haala kanaan seentanii booda jechuudha fakkeenyumaaf isin agarsiisa. Viidiyoo kana irratti rukuteen isin agarsiisa. Viidiyoo kana irra eega rukuteen isin agarsiisa ilaaltanii booda jechuudha gubbaa irratti kun mallattoo Kind Masterii kun jechuudha barreeffamni gubbaarra jiru jechuudha. Maqaa aappichaatiin jira. Isa kana gubuudhaaf balleessuudhaaf maal gootanii mallattoo sarara kana ni agartanii yaada irra geessitanii haala kanaan jechuudha. Haala kanaan eegasanii booda eega bakka balleessuu yaadattan balleessuudha jettan sana eega irra geessitanii booda gubbaarratti save jettanii gubbaarratti jechuudha asirratti save jettanii save ammaan hin jedhaani. Okay. Amma kuno haala kanaan iballeessaadha jechuudha. Kuno lakkaara haala kanaan eega gootanii booda save gallery jettanii eega save godhattanii kaatanii gara YouTube irratti fe'uu dandeessanii gara soshaalii adda addaa irratti jechuudha fe'uu ni dandeessan jechuudha. Amma eeganii ka'ee isin agarsiisa. Na walumaan tura. Yaa Oromoo wal bira haa dhaabbannu viidiyoo kee walii haa ilaallu waan beeknu tokko wal barsiifnu isin jedha. Amma kuno fixeera right jedhu gubbaarratti rukuttanii right ishii right godha kun beeskisa kuni amma gaalarii keessaa ni argadha jechuudha. Eessa keessaa dhaqanii buufata argattanii faayilii keessan keessanii seentanii gaalarii keessan keessa yookiin as keessa eega seentanii booda bakka viidiyoo keessan qabdan sana bira deemtanii fakkeenyaani as keessaa miti kunoo gubbaarratti naaf baheera jechuudha. Kunoo gubbaarratti naaf baheera jechuudha. Nama balleessee ka'e jechuudha. Kunoo kana jechuudha. Meerre hin jiru jechuudha. Kunoo nama ni hojjechiisa. Kunoo haala kana jechuudha. Meerre kan gubbaarratti balleessisuun hin jiru jechuudha. Hin jiru. Haala kanaan balleessitanii viidiyoo keessan irra barreeffama bakka fokkataa jechuudha. Waan isin rakkise tokko akkasitti balleessuu hin dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kiyya daawwadhaa. Namoonni YouTube kiyya hin beekneef subscribe na godhaa, na bira dhaabbadhaa, na gargaara isiniin jedha obboleewwan kiyya kan Oromoo jechuudha. Bakkuma jirtanutti nagaan isin bira jiraattu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.